kana maanni namni keenya kun ni naafaga amma fakkeenyaaf shamara ibsishaa fi maayikii miskiintitti warra biyyam amata meeqa baatii meeqa walii dharree jechuun arra wal bira dhufee bara dubrummaani qabdi maarre janii waa meeqa wacan wallaahi bataam tika hedduuti kana magaddisiisa wallaahi oromoon ammala sabni biraa wal boonseeti wajjee wal hawwatee wal jaalata oromummaa wal cabsa oromummaa shida wal irratti oromummaatu wal jibba. Amma asirratti wanni takka ulaagaleen takka wanni karaa sirraa irratti hin tokko hin qabdu isillee akkasuma karaa tokko illee isillachuyyuu bareedaadha. Amma yaani shamarran dhaga'in shamarrin maa fakkeenyaaf yeroo baay'ee warraan shamarrin si arrabsuu barbaaddi si tuffachuu barbaaddi. Keessattuu miyyoon takka Oromoo hin beeka yaani badduun kutaalee hunda keessa jiraachuu danda'a. Kutaa kana jechuun sababa nama tokko badeetiif kutaa tokko hin qabdu. Miyyoon akkamitti isa heerumti mucaan immoo hamilee isii jabeessu malee isheen jaallatu jettee haasofti. Mucaan warra akkasii immoo tuffadhu bira darbi deemi warra mucaan sin jaallatu jedhamu kana tuffadhu bira darbi jedheni waan akkasii fooloo si guddifachuu deema malee sin jaallatu. Akkanaan jedhaa jiran fooloon guddifachuu deema malee inni sin jaallatu sin sobaa jedhaan jedhan ammoo ati warra akkasii yeroo gartuu kana tuffadhuutitti koflee bira darbi maanni namni fooloo fi jaalalawanni waliin madaalchisaa tokko jiru jiru ibsaadha gaafa kana gaafa ibsaa maakii jennaan jennullee akkanuma ibsaa turan fooloon guddifachuu Yo fati yo ibsi shamai ki fude marrenta yo toko sakan anje yo fati si fude nanje Dubai rai nanje Milan Ethiopia tariban anje ta inje na karabin be khani inna kana gari amma yani musan jaalala sip ka bula labbe saat khesti ka batay rolin ba fanni mane jaalala sip ka keessatti bitee jiru wannan hundayyuu isin dhiyeenya kana gara miidiyaatti dhufte waan ta'eef yaani viidiyoo waraabduu irratti kan sabni guutuun isii geekaa jiru bakka sanatti immoo dogoggoree qabdu keessaan dhaqanii yoo isii jaallatan ta'e gorsuu danda'an malee bakka sanarratti kan qeenni qofatti haasa'e jedhee jira. Waati qeeqaa namaarraa tadaladduu miti dhimma hin qabatin qeeqaa namaarraa. Irraan dalagu rabbi isaanii si jamar inni nuuna beekaan. Ani ilaala abdii culullee illee naa kuddee jira asliin illee naa kuddee jira sitti. Eeywa ati mata namaarraa inuma tokko dhaga'uun qabdan. Warroota si tuffatan kana warroota gartee ati si fakkanaati harma maarreen godhatu rabbi si kenna uumaa rabbi irraa hin dalagu jedhi ittiin boonisu uumaa kee ittiin waan fedhe sinaajo waan fedhe eeywa warra uumaa rabbiitiin si kennu kennaa rabbii kennaa rabbiin si kenne kana alhamdulillah jedheeti ittiin boonisudha wanna kana kennaa dheessudha wanna kun kana malee ittiin booni malee kana jecha wanna duuba si deebisee wanna miira keessa si galchee mucaallee ulis jibbisiisaa inuma hin jiraatin qalbii kee keessa Inuma jiraatin yeroo baay'ee dawwalanis jeeqaa jira waan taateef ofirraa kaasi. Asirratti immoo ijoolleen keenya muciyyoo qeeqoo dhiisaa muciyyoolleen kunoo tana hin gorsina yoo isheen wanna taates ni gorsina amma itti himnee jira mana namaatu tokkollee tun dhaqini mana namaa hin deemini bakka inni jiru malee yoo mana banate malee mana nama biraa dheexxeen seenini gurbaan si jaallata wanna si jaallatu sitti naafa mana namaa hin dhaqin jechuun kun hanguma si jaallatu kana taa'e. Shaabii salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Guyyaa har'aa maali maqaan? Har'a guyyaan isiniin natti fakkaata miti akkasuma miti. Innaa har'a booda yoo nagarte naqaafadhu siin jeebar. Eeyyuwa khalaas ijoolleen namni 158 na jala jiraa kun yoo ishee mana nama tokko keessatti gartan isheen irratti godha animmoo maalin ishee mucaa irratti godha bakka yaani yoo mana biraatti si keessa gartisuudha. Mucaalleen yoo wanni biraa haasoftee konfliitii wanta battee rakkoon qabu yaani immoo lubbuu ettee bakka inni hinaaffaan jabeeffatee dubbatu bakkuma xiyyaara maqaa lubbuu eessan bakka inni hojii teenyaa dushaamiin hojii teenyaa bakkuma sanii jechuudha bakkuma sanii dubbata malee haasaa biraa wanta battee rakkoon qabu jira lubbuu maa jetti bakka tan dubbatame bakkuma ishee mana biraa ol galtee lubbuu jettoon bakkuma sana lubbuu sana kan jenne dhoorkii ittiin wanna kan jedha. Lubbu akan jenne bakka sanii maal lubbu jaalalaa wal qabate jechuudha jaalalaa wal qabate jechuudha waan lubbu ettee akkuma natti dhugaan nama sana jaallatti itti fakkaata. Wallaahi dhugaa feete afaan simurii mana ishiiti yaa onnee tola feente yaa dubbattu. Innaa dhageessi jammar nama jaalatuutu namatti naafa beektaa. Eeywa tana beekuu qabdi laasi jammar. Tana beekuu qabda. Ammas inni inumu maal jeebee taabdii jirullee na duratti haasoo jiran eega sanii ergadee ol seene ajjeen ati maaliif mucaa sana jeen oguu qaanuun narra dawwaltee kun ogastii kanaa seentee haasoo jirti jettee narra dawwaltee akkasitti alaan altaa oggaa ishee si bira dhufte maaf akkana muditti qabattaa jeeni beektaa abdii collee jennaan laa yoon inni sin jaalladha jeetti baafa dhalatti boontii ani jaalalti xiyya keessumaa ta'uu jaabata. Akkana jedhanii dhimma kanarratti illee as leellee keessaan illee dubbiseen jira jedhe keessaan illee dubbiseen jira.
Ana hanga namni ibsaarratti duulee ibsaa fi maakiirratti duuleen beekaa waan ta'eef wannan isii qabu keessumatti fitadee dhiisuu barbaada malee barbaafachuu barbaadu. Tokkoffaa isii irratti ammoo kee gojammaranii isa irratti ammoo kee barbaadanii ammoo nuti nama ammatti ol fuudhee isaan garsiisuu miti nuti biyya jirra waan ta'eef suutaan jaalli keenya xumurama jedhee. Saniifuu gatii addaan alaala jiru jiraachuu keessatti kan isin godhe malee silaa irratti biyya Oromiyaa keessa jiraate takkiimmoo atis biyya Oromiyaa naannoo inni jiru jiraate jaalala isin wal jaallattan hojiidhaan dhuftanii agarsiisuu dandeessan uummata beektaa. Laa sani maa yoo bakka garaan jiru jettee Oromoo miidhaan nama geessaa yoo jaalatte jiraatte akkuma ibsaa kanaaf akkuma maakee kana beektaa. Ani immaan tan inni illee amma waan biyya Oromaa jireenya biyya Oromaa isa godhe malee waan jibbaate qabuuf hin jibbaate inuma mucaan jibbaate ija qabattee qalbii keessaa yoo duraan qabaatte illee haaqee qulqulleessa jira mucaan jibbaate inuma iyyuu hin qabu. Yaamane bakka Waan nama si hinaafaa jiru immoo warreen kan deeqanii keessaa warra garaagaraa sitti odeessaa jiran ijoollee waliin Sumaalee keessa jiraatanis tabii Oromaa adda addaa gooddonyoonni keessa warroonni addaa asuu danda'an immoo fakkeenyaaf innis hin jaallatu namni jechuu danda'an isa kan immoo gurra. Sin jaallatu jaartii qabaa nama jaallatu qabaa foolan si guddifachuu deema. Hin qabu mucaan jaartii iyyuu hin qabu mucaan amma fakkeenyaaf sirba aadaa kutaa Oromoolee hunda waanuma jaallatu jettee ogguu fakkeenya kutaa aadaa Arsii taphatullee oggoota aadaa Harargee tiiktook isaa deemtee hordofuu dandeessa waan taate miti. Akkasitti aadaa Oromoo jaallatu jecha kutaalee Oromiyaa hunda sirba aadaa isiitiin waan taphatuuf malee mucaan jaartii qabayyuu bira kututan mucaan jaartii iyyuu hin qabu. Sobaa jiran warra lola irraan dhageen warra isaanii itti mucaan sammaan tana siin madaaluuf maa fakkeenyaaf jaartiin kan maarreen qabachuusa animmoo waan hundayyuu waan taphatee jirtu waan jaartii iyyuu hin qabu mucaan waan takka hin qabu. Laakiin nama jaallatu ni qaba gaa. Duraan illee haasofsiisee jira jedhe miyyoo akkuma kana isuma sooshaal miidiyaa irraa walitti dhufanii haasofsiisee jira. Miyyoolleen akkuma sana keessaan illee walumaa barreessan malee kan jaallatee isee dhugaan jaallatee dhugaadhaan namni rabbi akka tokko iyyuu hin qabu. Si qofa kanaas. Wallaahi billaahi. Si qofa kan inni dhugaadhaan dubbatee atillee miidiyaa irratti keessansa wayiin qofa miidiyaan hundi ni beekeessudha. Amma akka jaallatee san waan inni keessatti qabatee keessatti keessaan fitatu barbaadu malee miidiyaan keessi wal jaallattan harkaa jira jechuudha. Bar Facebooka kana yoo sente surumati yaafta isaa jira. TikTok kana yoo sente surumati yaafta isaa jira. Hatta miidiyaa kana guutuumoo. Jaalatee santana irratti duulanii balleessuu isin gidduu barbaadan immoo kana jabaatti of eeguudha cimsitee jiru. Waan kanarraa of eeggannoo sirra jabaadduun bu'een kannoo godhuun sirra jirte jechuudha. Mucaan jibbaa maarree jaartii qabaa minaamin ofitti amani mucaan jaartii hin qabu. Mucaan jaartii iyyuu hin qabu. Namni jaartii hojii qabu waanuma ol galee lubbu akkana dhungadhu akkana ta'e waan inuma iyyuu hin qabu. Maalni isa fakkeenyaaf bultii isaa hin diigama jedhaa waan natti jechuuf jechuudha. Jaartiin qabu. Isa kana keessaa beekamtaan jaartii. Naafinni jechuun gasti irratti waa hedduu haasofna. Akka feene hojii waa hedduu waliin haasaa jirtan. Ammaati isa arras ta'e borus jaalallee kiyya jettiin dirqama shamarreen hin fudhannes dirqama fudhachuu qabdi. Arras ta'e borus mucaaf miciyyoon kan waliiti beekuu qabdan tana cimsitanii feetan keettan feetan diiftan. Maallaqa nagaan keessan wanna tokkoyyuu hir'isuu hin danda'u. Isirrallee hir'isuu hin danda'u isirraa itoo hir'isuu hin danda'u. Zarri kan waliiti arras ta'e borus fudhachuu qabdan tana. Uumaa keessan. Hojii tajaajila shaamil. Malee ofitti himuu qabdan. Ansi jammar akkasii walitti dhuftan akkasiin gaa'ela waliin jaarratti ni barbaada malee akkasiin adda diigamtan ni barbaada jechuudha. Gaa'ela namaa keessas keessanii miti jechuudha. Kan namoota baay'eetis makkii namoonni yeroo baay'ee keekaa ture. Guyyummaa tokko keekan jiru jechuudha. Kubaan qabaan isa maayikii miskiin. Maayikii illee namoonni yeroo baay'ee keekaa ture. Maayikii sana guyyaa